Adisaabii akkam nagaa jirtu nagaa galata rabbii. Egaa ka warroonni subscribe barbaadan fakkeenyaaf YouTubeen keessan baay'ee gadaanaa ta'e akkasuma mootiyyoo ulaagaa miseensummaa YouTube guutuu warroonni dhabdan hundumti keessaniyyuu gama tokkottiin dhufne namoonni subscribe isaanii kuma guunne akkasuma immoo sa'aatiin isaanii sa'aatii 400 sanan guunne bakka tokkotti dhufneetiniin hundumti keenya subscribe waliif gochuudhaan waliif guutuu hin dandeenyaa jechuudha. Inni kanas karaa gabaabaan nama nakkinaalaa jirutti namoonni baay'een gara gruupii jedhaniitiin jechuudha. Liinkiin ergi liinkiin si ergaa akkasitti subscribe naaf godhii subscribe si godha kan jedhu suni namoota baay'ee yeroo laalle jenne bifa sanaan arguutti hin jiru jechuudha. Innaa kanaafiyyuu jechuudha. Fakkiin nam tokko yoo erge namni kun immoo subscribe godhuu dhabuu danda'a waan ta'eef amma immoo nuti immoo warroon akkasitti subscribe barbaadnu sun gama live irratti dhufneetiniin hundumti keenyayyuu achirratti subscribe waliif godhuu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti nama tokko subscribe goone yookaan kan itti aanus immoo sarkaan qabsiifne namoota hundumaaf iyyuu subscribe waliif goone ulaagaa sana guutuu hin dandeenyan isiniin jedha. Warroonni baay'een gama gruupii sub for sub kan jedhu tokko irratti achirratti waan argu liinkii bichaatti ergama. Namoonni immoo dhaqanii subscribe gochuu hin danda'an jechuudha. Innaa sila kana ta'eef iyyuu hundumti keessan iyyuu garasitti dhuftanii jechuudha. Gara laaviitti dhuftanii gruup wal goone jechuudha. Laavii sanarratti erga seentanii booda tartiiba amma jenne sanaan nama kamiifiyyuu subscribe waliif gochuu hin dandeenyan isiniin jedha. Egaa kana fakkaata jechuudha. Wanta biraa kan wanta haaraa qabadhe isiniif achirratti waan argeef namni hundumtuu liinkii ergaa liinkii isaa hin ergaa garuu namni muraasa kan subscribe godhuu danda'u jechuudha. Sila kana ta'eef iyyuu namoonni kun immoo garanatti yeroo dhuftan jettan subscribe waliif gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu gamanatti dhuftanii akka subscribe waliif goonuun isiniin jedha. Turtii gaariif isiniif haa ta'u namoonni bifa sana fedhii akkasii qabdan jechuudha. Fedhii akkasii qabdanii YouTube bichaa banannee yoo ta'e faayidaan qabu jechuudha. Kan nuti gadi dhiifnu suni namni hordofa malee nuti bu'aatti hin argamtu jechuudha. Kanaafiyyuu erga hojjate immoo namni tokko wanti tokko yoo hojjate wanta hojjete sana amma bu'aa argachuu qabaa jechuudha. Bu'aa sana mootiyyuu namoonni kamiyyuu subscribe yoo gootan subscribe gochuudhaaf wanti gatii nuuf kaffalamu jira warroota fayyadamu sanaadhaaf malee nuti irraa wanti bu'u hin jiru waan ta'eef subscribe namoota nu godhaa jiran subscribe gochuun altaka gadtuudhaan subscribe gochuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafiyyuu dubbii achirraa darbu immoo wal barsiisuu hin danda'ama. Kanaaf namoonni barbaadan gamanatti dhuftanii gara YouTube osoo sub for sub jedhu sanaan bicha liinkii ergoo osoo hin taane gurmooftanii dhuftanii warroonni YouTube qabdan warroonni subscribe barbaadan baay'een jira waan ta'eef gama liveetti seennee nama tokkoon immoo subscribe godhaa fi xumuree jenne nama sadarkaa lammaffaa qabu sanatti subscribe walii gochuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf akkaataa asirratti yaada qabaattan koomentii argachuu dandeessanii turtii gaariif isiniif haa ta'u. Ciao.